Hallelujah. Eo gooftaatti kan gammadu. Wow. Nama simbira jiruun baga gammaddeedhaani. Baga dhalachuu waggaa 10ffaa waldaa araaraan si ga'e jedhaani. Ittiin jedha. Yeah. Thank you. Wow. Ulfinni waaqayyoo fatoo. Waaqayyo inni bara dabarsee bara fidu inni gooftaa baraa ta'eef galanni haa ta'u. Haa ta'u. Waan sinitti hima mata duree koottan galee sin barsiisa. Abdii qabaattanii amantii qabaannaan wanti hin darbine hin jiru, wanti hin hojjetamnes hin jiru. Kan amma ilaaltaniif asirraa ka'ee ani isintti dubbadhuu fi sumaan waaqayyo isinumaan waaqayyo seenaatuun hojjetin lafa kanarraan dabartani. Mee waan sinitti hima. Waldaan araaraa gaafa jalqabe ilaaltaniitu. Har'a kana ilaalaa. Waan gaamuun fakkaata. Waan darbamuun fakkaata. Barri aduus darbee, barri lolaas darbee, barri bokkaas darbee, barri diigamuus darbee, barri ari'atamuus darbee sadarkaan irraa dhufeera. Isarraa kana ilaalaan jiru kan biraan ilaalaa jira bor immoo isinii galaa. Amma wanta amma jiru kuni wanta amma hojjetamaa jiru mul'anni waldaan kun hojjetaa jiru isinitti hin agarsiifamne. It is many dimension hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Isa isinitti argisiifne miti. Kanas ilaalaan jiru waan biraan eegaa jira. Kana amantan immoo hin fiinna walii wajjin. When you think today's level of global mercy of God Church, it will not look as yesterday as you have seen in the document previously. Kan barattanis, kan nagaddanis, kan hojjettanis hojii kamirra jiraadhaa. Haalli sinarra jiraattan borii keessan miti. Warra abdii qabdan, warra amantii qabdan hin darban narraa kun. Abjuuga nama si keessa jiru sana iluma taata dhiiga walichaatiin. Your status will never remain the same, and I am looking the higher glory for this church and for you too, and you will make it by the power in the blood of the Lamb. Macaafa Iyyoob. Take out from Job 8:7. chapter number 8 from verse 7. Na duuka dubbisaa sagalee ol fuudha. Read it with me with a loud voice. Jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee baay'ee guddaa ta'a. Says, though your beginning was small, yet your latter end will increase abundantly. Harka mirgaa mataarra kaa dhiiga olichaan isiniifan kadhadha. We'll pray for you by the power in the blood of the Lamb. Sammuun keessan dhugaa dubbii kanaaf kan baname haa ta'u. May your mind be open to understand that. Kan baname ta'u humna dhiiga olichaatiin. May it be opened by the power in the blood of the Lamb. Abdiif amantiin. Open the faith. Humni cabsee darbu. Breakthrough. Ciminni. Strength. Ayyaanni. Grace. Wisdom in beekumsi waaqarraa. Divine wisdom. Irmaadhaa irra jajeeramna dhiiga Yesuusiin. I command to you to receive it by the power in the blood of Jesus Christ. Dubbii kee nu barsiisi. Teach us, Lord, Dhiiga olichaan. by the power in the blood of the Lamb. Noora. You may be seated. Sila waa isiniin jedheera. Already I've said something in the beginning. Jalqabni guddaan hin jiru. There is no great beginning. Namni kamiyyuu Anyone, inni nagadus ta'e, maybe the business inni baratus ta'e, or academician, inni tajaajilus ta'e, a minister, xinnoo irraa gara guddaatti deemama malee they begin small and increase to big, guddaa irraa gara guddaatti hin deemamu. and not from big to big increase. Guddaa irraa jalqabame taanaan silumayyuu wantichi piroosesii hin qabu sirrii miti. If you are beginning, you begin from
big, your procedure is not correct. Kopsi lakkaawwiin lakkaamu kuni miliyeena, biliyeena, tiriiliyeena ituun jedhin dura duwwaa tokko lama itti fufa. Win the whole number. Dhaqee itti fufee eessa gaa miliyeena gaa biliyeena gaa tiriiliyeena gaa itti fufa gaa. Even the big number that you can count from small to billion and trillions starts from zero. Mee fudhadhaa laalaa. Consider today. Namumti guddatee beekumsa argatee yookaan ogummaa argatee waan addunyaa irratti nama dinqisiisu hojjetu kuni gaafa dhalatu nama guddaa beeka akka sanaa dhalate miti. Daa'imatu dhalatee mucaa dalga baatamutu daa'imee deemee dargaggummaa nama gaa dullumatti dhufee lafa eegamu sana gaa proosesiidhaan malee namni ga'aan dulloomaan garaadhaa keessaan ba'u. Waaqayyo waaqa proosesiiti. Mee waaqayyo waaqa proosesiiti jedhaa. Because God is a God of process, even a mature man or a wise man that can make something even that may shock the world was grown as a baby, not as a mature. Duruma barumsaa keessaa kutaa tokko fuudhanii kutaa lama gashuun jira. Zillalaa wanti jedhamu jabana tachi darban keessa zillalaan tureera dur jabana ammaan jiru malee. Mana waaqayyoo keessa immoo zillalaan hin jiru by process. There is a promotion called jump over that you may be jumped from first grade to the second grade, but in the house of God there is no such a jump over classes. Everything is procedural. Processed. It is about process. Amma jolleni tu donga in alatte malta te robaye. If for example an infant was born, warri saayinsii maal jedhu yoo akka tasaa ji'a torbatti dhalatte carraa guddachuu qabdeedhu. Isa booda garuu maaltaati hinduuti. Maalta tun gahin. Jiini tun gahin processii ala yoo dhufte hin guddattu. a child that may be born without time may die. Mul'anni sin keessa jiru, abjuun sin keessa jiru, processiidhaan guddata malee harruma ka'een har'a Finfinnee galannaan rakkinatu jira. Finfinnee galuu dura hamboon jira. Baakkoon jira, ijaajjiin jira buutanii qursii nyaattu. Amboodhaa shaayii dhugdu. Ituma jettanii jaree geessanii isa booda'oo. Itti fufaa dubbadhaa. Oolataa geessanii mannaa gashaa isa booda Finfinnee. Isini galaa? Proosesiidha, jireenyi proosesiidha. Nama simbira jiruun jireenyi proosesiidha jedhaanii. Likewise, to achieve or to arrive at your destiny, you have a place to go through. For life is a process. Namoonni baay'een amma gaafan suufee fadhedhana bareedee dhaabbadhu akkasumatti manni kunis waaqarraa gadi bu'ee ayyaanni kunis har'uma dhufee gan namatti roobee akkasuma taa. No. Karaa dheeraa jire. Bu'aa bayii baay'ee ture. Rakkina baay'ee, beeluu baay'ee, dheebuu baay'ee ture. Sana keessa darbamee arragaame. Inni sin jiraattan isinumtiyyuu har'a akkasitti jiraataa jirtu miti. Waan baay'ee keessa dabartanii dhuftan. As ga'ee dhaabatan moo miti abjuun kee ganaa karaan jira. Maybe today when we are putting suits on this stage and ministering in this house of God, people may consider as it was just came down from heaven. No, it was not like that. We have passed through different ups and downs. Meena dhaggeeffadha waan muraasa sinitti haasaa sinittin tursu. Just hit me. Let me share to you very small things. Amalli waaqayyoo maali jettanii? What is God's character? Gaddeebi'aa barbaada waaqayyo. God is always after the rejected. Amallumti waaqayyoo kuni God in his nature xinnoorraa gaddeebi'aarraa kaasa malee takkaa macaafa qulqulluu dhaqaa dubbisaa lafa guddaadha dhaqee waa kaasee hin beeku. Maaliif hojjettan kun waaqayyoo karaa hundumaan of gaadha. Beekumsa yoo ta'e kansa, humna yoo ta'e kansa, dandeetti yoo ta'e kansa, ayyaana yoo ta'e kansa, wallaalaa fuudheetu beekaadha waan ta'eef wallaalaa sana keessaan beekumsa isaa mul'isuu barbaada. Dadhabaa fuudheetu ofii jabaadha waan ta'eef dadhabaa keessaan jabina isaa mul'isee galatatti fudhachuu barbaada. Isinii galaa? Gaddeebi'aa fuudheetu olaanaan ta'e kun
gaddeebi'aa keessan olaantummaa isaa mul'isee galata fudhachuu barbaada. Maaliif inni ulfina isaa kan biraaf dabarsee kennuu hin barbaadu? Because God wants us not to hand over his glory to others. He begins from small to show his greatness. He begins from unliterated to show his excellence and the wisdom. Kanaaf Iyyoobiin akkas jedha. That's why he said to Job, jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu, though your beginning looks like small, dhumni kee garuu baay'ee guddaa ta'a. your end would be so great. Jalqabni gaddeebi'aan dhuma mul'isu. The small beginning may not show you up, Ka'umsa miti xumurri. because end is not about beginning. Kan ilaalamu xumura. What is considered is the end. Amalli Waaqayyoo God in his nature gaddeebi'oota kana fuudhee ol qabee galata fudhachuu barbaada. rises up the downcasted and make them for glory. Mee waan sinitti hima. Let me tell you something. Waan sadiin sinitti hima. Let me give you 3 clues. Akka sabaatti yoo fudhattan, If you consider as a nation, akka namaatti yoo fudhattan, if you consider as an individual, akka iddootti yoo fudhattan, if you consider as a place, irra sini deebi'a. let me repeat these 3. Akka sabaatti, As a nation, akka nama dhuunfaattis, as an individual, akka iddoottis yoo fudhattan, as a specific place, waan gaddeebi'aa dhaqee filata Gooftaan. God always chooses the small one. Mee saba keessaan fakkeenya sinii kenna. Let me give you an example from this one as a nation. Keessa deebii 7:7. You can take it from Deuteronomy 7:7. Na duuka jirtu warri na wajjin jirtan mee harka. Are you with me? Thank you. Keessa deebii 7:7. Deuteronomy 7:7. Na duuka dubbisaa mee. Read it with me. Waaqayyo sababa ati saba lafarraa keessaa lakkoofsaan baay'attuuf si jaallatee yookiis immoo si fo'ate miti. Ati saba lafarraa keessaa lakkoofsaan muraasaa. Dhageessanii? The Lord did not set his love on you, nor choose you because you were more in number than any other people, for you were the least of all people. Israa'elootaan jedhamu. God saying to Israelites, Waaqayyo kan inni si fo'ateef God chose you baay'ina qomoo kee, not because of your guddina sanyii kee, abundance in number, ati saba lafarraa waan caalteef miti. nor because of the greatness of your seed. Saba lafarraa keessaa ati muraasa waan taateef, Because you were even small in number from the nation of the world, si baay'isee saba warra kaan si caalchisuudhaaf gara saba muraasaa kanaa dhufe. God came to this small nation to multiply you so that you shall exceed. Guzuu nagadochi yaallu qomoon bal'aanatu jiru, sabni beekamaanitu jiru, jara dhiisee saba muraasa qomoo xiqqoo qomoo gaddeebi'aa gara kee dhufe. Despite there were many well-known clans, well-known nation, God came to you to rise you for his glory. Dhaggeeffadhaa. Listen to me once. Israa'eloonni beela baqaaf gaafa Gibxitti gadi bu'an maatiin Yoosef nama 70 ture. When Israelites went down to Egypt because of the famine, the house of Israelites were 70 people. Nama 70. They were 70 people only. Garuu Waaqayyo waan fo'ateef waan jaallateef kakuu waan galeef maatiin 70 kun baay'atanii akka urjii garaa Waaqaa akka cirracha galaanaa baay'atan. Because of God's covenant to multiply them, these 70 people were multiplied as many as the stars of heaven and the sun beside the seashore. Mee keessa deebii 10:22 mee na wajjin dubbisaa. Somebody read with me Deuteronomy 10:22. Abboonni kee Fathers, nama 70 ta'anii biyya Gibxitti gadi bu'an. Amma garuu Waaqayyo Gooftaan kee akka urjii Waaqaa keessaa akka isaan baay'atan godhe. Dhageessanii? you heard? Says, your fathers went down to Egypt with 70 persons, and now the Lord your God has made you as stars of heaven in multitude. Maatii 70 dura Waaqayyo Abrahaam nama tokko biyya Hur biyya Kalaadotaa keessaa waame.
Before this 70 nation, God called a single, an individual called Abraham from the land. Abraham nama biyya Damasqoo Eleezertu na dhaala jedhee sodaata sababa dhalan qabneef. From the land of Har. Because of his childlessness, Abraham was afraid of that inheritance of the Gentile. Waaqayyo garuu akkas jedheen. But God was saying to him, Hormi sinnaanu sa jilba kee keessaa bahutu si dhaala. a stranger cannot inherit you. Ati dhala tokkoof boossa garuu jilba kee keessaati qomoo akka cirracha galaanaa baay'eetutu ganaayaa. Sabni kee dhaqee biyya ormaatti galaa ta'e achi immoo macca guddaa ta'e biyya sana keessaa qabeenya horatee baa. You are afraid of this your servant that he may inherit you, but not like that. The same that will come out of you will be multiplied like stars of heaven and like sands in the seashores. Maatii xinnoo fuudhee saba xinnoo fuudhee macca guddaa godha. God will make a small family as a great host. Arra maal jenna ree Waaqa Israa'el, Waaqa Abrahaam, Waaqa Isiyaaq, Waaqa Yaaqoob jenna. Waaqni Abrahaam kun, Waaqni Isiyaaq kun, Waaqni Yaaqoob kun maatii xinnoo fuudhee isa baay'isu. Saba xinnaa fuudhee isa saba guddaa godhedha inni. That is he whom we are calling him God of Isaac, God of Jacob, God of Abraham, for he has made a small family as a great nation. Kuna mana Waaqayyooti gaa. Saba gaddeebi'aa fuudhee saba guddaa godhee. Arrarraa Israa'el addunyaa irratti sodaachifti. Maaliif sodaachifti? Baay'ina uummata ishee caala kakuu Waaqayyootu wajjin jira. Baay'ina meeshaa ishee caala kakuu Waaqayyootu wajjin jira. Sabni Waaqayyo Waaqa isaa ta'e gammadu jedha macaafni. Mee Waaqayyo Waaqa kooti jedha iyyaati. Even the world is afraid of Israel today, not because of the multitude of the nation, not because of the sophistication of the weapon, because of God's covenant wisdom. That is why the Bible says, blessed is people whose God is God. Dhageessanii? Have you heard? Gara namaa kottaa. Gara nama dhuunfaa kottaa. Namuma namni tuffatu. Nama gadaanaa. Nama namni iddoo hin qabne. Nama xinnaa tokko fuudheetu Waaqayyo. Nama guddaa. Let me take you to an individual. God rises the downcast, the rejected. Maaliif beektu? Waaqayyo waan hojjetutti galata fudhachuu barbaada. Because he wants us to be honored and acknowledged. Akka jedhu macaafni qulqulluun. That's why the Bible says Isaayaas 60:22. in Isaiah 60:22. Sagaleen kun isiniif hin ta'a na wajjin ol fuudhaa dubbisaa. Maatiin xinnaan baay'atee kumaatama ta'a. Hin hundumaarra gaddeebi'aanis sabaan qabeessa ta'a. Ani Waaqayyoodha. Yeroo isaatti kana hundumaa dafee nan raawwadha. Arraa kaasee si raawwateera dhiiga walichaatiin. That is why the Bible says in Isaiah 60:22, a little one shall become thousand, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in its time. Maatiin xinnaan namni xinnaan guddatee saba bal'aa ta'a. Inni gaddeebi'aan saba aangoo qabeessa ta'a. Ani Waaqayyoodha yeroo isaatti kana nan godha. Waan ati waggaa darbe waggaa shan waggaa kudhan dura eegaa turtee sii ta'uu baate sii ta'a bara kana dhiiga walichaatiin. What you have been striving for the last many years shall come to pass and shall be done to you. That is why the Bible says, a little one shall become thousands, and a small one be strong nation. Mee fudhadhaa lala. Consider today, Nama xinnaa fuudhee nama guddaa godha. God rises the small to the Isa strong. gaddeebi'aa fuudhee nama aangoo qabeessa godha. God will rise the weak to the strong. Kun istiraatejii namaa miti. And this is not man's strategy. Istiraatejii Waaqayyooti It kun. is the strategy Pilaanii Waaqayyooti. and a plan. Yaada Waaqayyooti. And Karaa Waaqayyooti. access of Karaa God. Waaqayyoo akka karaa keessanii miti. Yaadi Waaqayyoo akka yaada keessanii miti. Ways of God are not like your ways, nor the plan of God are like your plan. Sadaffaan isinitti hima. Let me share to you the third. Iddoollee Waaqayyoo iddoo gaddeebi'aa filata. Even with respect to the place, God chose the downcast village. Iddoon beekamaan mandarri mootota, mandarri gurguddoota,
mandarri beektota mandarri jajjabaanatu jiru mandaraa gaddeebituu dhaqa. Despite there were many places, there were palaces, God chose the downcast village. Mee raajiin Mikiyaas 2:3 sinii dubbisa. Raajiin Mikiyaas miti. Mikiyaas 2:3 sinii dubbisa. Let me read to you Micah chapter number 5 from 2 through 3. Ati immoo yaa mandaraa Beetlehem Efraaxaa mandaraa Yihuudaa warra gurguddoota keessaa ati ishee xinnoodha. Ati ishee maali? Warra gurguddaa keessaa ati ishee maaliidha? Ati ishee xinnoodha. Dhaggeeffadhaa. Israa'eliin kan moo'u tokko si keessaa naaf hin ba'a. Hundeen isaa si keessaa ba'uuf jira. Kan bara durii kan bara baraati. Hamma bara isheen duuf jettu sundeessuutti gooftichi waa'ee namoota sanaa hin dhiisu. Ati mandaraa xinnoo Efraaxaa mandaraa xinnoodha Beetlehem Yihudaan. Garuu jedha. Garuu jedha. Fayyisaa biyya lafaatu si keessaa jedha baay'eedha. Eenyutu bahe achi keessaa? Yesuus ilma Waaqayyootu bahe. Mandarri moototaa mandarri gurguddootaatu jirani. Efraaxaa mandaraa xinnoo mandaraa gaddeebitu Naazreet. Naazreetii wanti gaariin hin ba'a jedhameetuma eeganii fayyisaan biyya lafaa Yesuus achi hin bahe. But you, Bethlehem Ephratah, though you are little among thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be a ruler in Israel, whose goings forth are of all from the everlasting. Therefore he shall give them up until the time that she who is in labor has given birth. Then the remnant of his brethren shall return to the children of Israel. That is why when they claim against Nazarene, can something good come out of Nazarene? Jesus came from the rejected Nazarene. Ubattani mandara Nazaret jechuuni lafa uummanni Yesu jiraatudha Israa'el keessaa gaddeebituudha xinnoodha. Amma Israa'eloonni kan isaanii dhalachuu Yesuus simachuu dadhaban keessaa tokko isa kanaafi. Maaliifi mootiin biyya lafaa bulchu fayyisaan biyya lafaa gaafa dhalatu mana moototaa keessaa dhalata jedhanii eegu isaan. Karaa Waaqayyoo karaa namaarra miti isaan achiin eegu. Indee isaan dhufe mandaraa gaddeebituu mandaraa hiyyeeyyii lafa namni ni ilaalla lafa namni dhimma ishee hin qabne achiin as bahe karaa kee as baarra dhiiga walichaatiin. Why they were complaining against Jesus' coming from Nazarene was the city or the inhabitation place of the poor. But because God's ways are not like the man's ways, God came through the rejected, through the small city where was not considered. And this was not man's plan but God's plan. That is why I've been saying there is no great big what you are doing today, the journey you are passing through today is not your tomorrow. There is something new for you tomorrow. Consider a man. Haaluma keessa jiru ilaalee naannaa keessa jiru ilaalee jireenya keessa jiru ilaalee ilaalcha namni qabuuf ilaalee kan koo kanuma asumatti faayida. Namni kan jiraatu birriidhaan miti. Namni kan jiraatu aamileedha. Aamileen kee hin kufin malee iluma kaata. Concerning the circumstances around him, man may not imagine his tomorrow, but the reality of man's life determined not by the circumstance he is in today, but by the moral he has. Nama baay'ee fudhatanii yoo ilaaltan hamba kan inni gara jireenya gadhiisii dhugaatiitti gara kufaatiin taaneetti kan namni dhaqee of galchuu fi moraaliin gaafa kufuudhaan. Maqaa kana booda abdiin qabu. Maqaa jiraadheen darbadee of kenna foonsaatti. Namni gaafa abdii haamilee qabaatu of qaba. Kun karaadha. Nan darba. Lafa yaade sana nan gaa'edha. Kun jiraannaan inuma dabarta inuma geessa. Waa xinnoottis immoo daftaniin quufin darajaan caalu jira. Dafteen quufin jedhaa nama simbira jiruun.
The reason why many fell into different addiction and uncontrolled life is that because they gave their hope. But once you will have a hope, you shall transfer to the higher level. And whenever you meet that level too, never be satisfied. There is another level beyond that too. Read the Bible account at all. Namoota Waaqayyo seenaatti hojjete namoota iddoo guddaadhaa dhufan miti. Namoota iddoo gadaanaarraa lafa namni neenne lafa namni kaa jedheeyyan achi kaasee Waaqayyo ittiin hojjete ittiin dhimma ba'ee ittiin hurjiin ganamaa bakkalchi bari Yesuus keessaa mul'ate ana jedha. Isa kamiin isa iddoo gadaanaadhaaf horii asirra nama dhaabu ana jedha. Mighty men in the Bible, those who did mighty things, they were raised not from the mighty nation, but from the small nation and from the little city too. Waldaan ARARA argitan kun yeroo mana isa gubbaa silaa jiru sana si'a afur narratti diigame. Si'a afur iddoo kanatti waldaan inni ijaaramudhame. Inni afuraffaayyuu akka nama caraqaa beetii isa jedhanii halkan ijaaraa bulleeti isa akkasitti ol kaafne miti. Akkasumatti diriiraadhuma waxxii isaa akka lafa kanaatti ijaarree akka sharaa fakkaatutti deebifnee immoo sharaatti uwwifne. Indaa Taayyee. Sini galaa? Isa booda immoo jara nurraa gab godhee na Waaqayyo lolaan immoo dhufee gaaf tokko mataarra nu yaa'e. Dhugumaa amma inni silaa isin agartanii xinnoodha. Lolaan dhufee iddoo aarsaarra nu yaa'e. Yeroo sana gaamaal jedhu beektuu warraan bakkeedha. Waldaan ARARA hin diigama naan jedhe Waaqayyoodha inni narratti raaju. Ani mul'ata biraan argaa isaan mul'ata biraan argu. Anjala nageenya I don't care. Ani nageenya. Alamama wargaan yeroo jarri raajiin Masarat ergamaa Waaqayyoo jedhanu nattoo hin gammaduan. Yeroo isaan seexanan naan jedhanis hin gadduan. Where the feet? Where the feet? Segala? I personally will not be stimmed by the initiation or motivational speech that people speak about me and not demoralized by the negative speech they shall speak on me. That was what happened from the early beginning of this church when we were suffering from the distraction from the officials and the distraction from the flood. There were many who were prophesying on us that church is about to be destroyed. But I was looking something beyond this. Abalun diigama jedheera naan lakkee Waaqayyo mootummaa Waaqayyo abiddi ga'annab danda'een beeku. Ya ga'annab dajji aychulaatim jedhe gooftaa Yesuus. Nama miti abiddi ga'annabiyyuu hin danda'u. Ibiddi ga'annab mootummaa Yesuusi hin danda'u. From the early beginning, there were many fights from officials even against the foundation of this church. But I believe to the word of God that says, I shall build my altar upon this rock and the gates of hell cannot withstand it. Listen to me, let me tell you this. Heed me. Abdi Qabaddhaa. 1. Have a hope. 2. Have vision. 3. Hololan nagayna Waaqayyoon nagaa. 3. Consider God. Sadan jiraannan lafa yaadda nabjuuga namaa biraa wanti sin dhowwu wanti sin dangessu kam. Kuftanillee gadi buutanillee ol baatanis gadi baatanis dadhabdanis maal taatanis iluma geessu lafa sana dhiiga walichaatiin. Consider God, not your circumstance. Once you will put your focus upon the Lord, whatever the situation, you shall make your destiny to come to pass. Galmiko addarasha kana ijaaru miti anaaf. And my destiny is beyond this hall. Galmiko building isa kana ijaaru miti isa kana warri gooftaan qabne iyyuu ni ijaaru. Galmiko mootummaa Waaqayyoo lafarratti ibidda wangeelaa addunyaa irratti bobeessuudha. Hammarratti boba'aa jira ganaa sin boba'aa kana caala dhiiga walichaatiin. Even this Radio nama sendo la bakaradia. Enyu kana dhagaa jiru. may build a great mall than this hall. But my destiny is to stretch out the kingdom of God and the candle, the divine fire on this world. Let me tell you something small as I'm going to round it up. Amaluma Waaqayyooti la waan xiqqoo fuudhee waan gaddeebi'arraa jalqabuun amala eewutiin jedhe.
mee fudhadhaa laala ojuma wangeelaa kana. It is God's character or nature to raise something from small and from little. Mootummaa waaqayyoo kana ookaan ojuma wangeelaa kana fudhadhaa laala. Consider these works of gospel. Guddaarraan jalqabu. It begins not from big. Mee barsiisa Yesuus keessan naqeessini dubbisa. Let me share to you from the teachings of Jesus Christ. Maatewos 13. From Matthew chapter number 13. Maatewos 13. Matthew 13. Lakkoofsa 31 hanga 32. From 31 through 32. Mee namni na wajjin dubbisu sagalee ol fuudhaati. Yesuus itti fufee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti hime. Mootummaa waaqaa ija sinaaficaa namni fuudhee qotiisa keessatti facaase fakkaata. Maaltu mootummaa waaqayyoo ija sinaaficaa mee warri ija sinaaficaa beektan ammam geessi amma bojja boqqolloo hunga amma jammisingaa hunga hingaaya hingaa'u baay'ee xiqqoodha. Nama ija sinaaficaa fuudhee maal keessa buuse qotiisa keessa buuse fakkaata. Garuu jedhamu dhaggeeffadhaa isinitti himaa garuu jedha mukichi guddatee jedha. Dhaggeeffadhaa isinitti himaa sinaaficaa sun guddatee yaachaa tinnish qinxaat aadigaa. Dhaggeeffadhaa iji sanyii hundumaarra xinnoodha. Yemmuu guddatu garuu biqilee hundumaa caalee muka ta'ee simbirroonni bakka irraa dhufanii damee irratti jaarratu. Bineensi caakkaa dhufanii jalatti kooluu galu. Ilaalaa waldaan araaraa silaa isheen sharaa silaa amma isheen geesse. Addaraasha kana laalinaa irra lafa irratti galaanaan magalaanaatti handaraan mandara lafaatti lafa isheen geesse hojii waaqayyoon hojjetin hin jiru qilleensarras lafarras. Baay'eedhaaf da'oo taateetti baay'eef iddoo baqaa taateetti akkuma simbirroonni waaqarraa dhufanii damee irratti jaarratan gaaddisa kanatti baqatee baay'een du'arraa rakkinarraa ooleera. Iyyuu fooricuu kan danda'u waaqa waaqotaaf. Hallelujah! 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 As the small master's seed shall be grown and be shelter for birds in heaven, this small church that began from that small tent is now becoming impactful over kingdom of Satan all over the world, creating an influence. Iji sinaaficaa kun This seed of biqiltee guddattee damee godhattee ofuu dandeessee simbirroo waaqarraatiif iyyuu man lafa manneen itti ijaaramu taate. this small seed of the master seed evolved, grew, and became a shelter. Jalqabni gaddeebiyaan dhuma miti. Jalqabni xinnoon dhuma miti. Jalqabni gaddeebiyaan dhuma guddaadha. Jalqabni xinnoon dhuma guddaadha. Siif ta'eera dhiiga walichaan. Siif ta'eera dhiiga walichaan. Siif ta'eera dhiiga walichaan. La rabasenda la bakarabos. That is why I declare to you, a small beginning is not a small end. Though you begin small, your end shall be so great by the power in the blood of Jesus Christ. Xinnaa. Yesuus gaaf tokko garagalee bartoota isaatiin akkas jedhe. One day Jesus said to his disciples Luqaas 12:32. on Luke chapter number 12 from verse 32. Isin warri karra xinnoo kana keessa jirtan hin sodaatinaa. Dear Abbaan keessan mootummaa isaa isinii kennuu jaallateera oo. little flock, do not afraid, for it is your Father's good pleasure to give you his kingdom. እናንተ ትንሹ መንጋዋት ፍሩ Do not fear, አባታችሁ መንግስቱን ሊሰጥ ፍቃዱ ነውና for it is your isin Father's warri karra xinnoo kana keessa hin sodaatinaa. Abbaan keessan mootummaa isaa isinii kennuu jaallateera oo. Jesus said, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you his kingdom. Ergaasii qabaarra. I do have a news to you. Nagadi kee xinnoo hojiin kee xinnoo ta'e namni sirkatti tuffatee waan ati gootu hundinuu sirkatti badee kan koo kanuma kan jette. Dhumni kee baay'ee guddaa ta'a sirratti harraaja humna dhiiga walichaan. Sirratti harraaja humna dhiiga walichaan.
sirrattarraa humna dhiiga walichaan. If you have been striving from small business, small academic status, I prophesy on you, you shall never remain small. Your end shall be so great. Kaayyoo keessan duwwaa. Namootatu gaaf tokko fattee 60 fidatanii fatteen koo baay'ee fiddi jedhanii nama 60tu fattee walitti fidee dorgomsiisa. Innaa fattee warri kaan infiigaa yeroo warri bukkee ooyisanii harka walitti reebaniif gammadeennatu jala laalu inni bukkee dhufee bira darbaa inni kaan atuma akka jedhu fattee isa dhumarra tokkoffaa ba'e gaafa dhaqanii qoratanii gurri isaan dhaga'u. Sinii galeeraa gurri isaa maal hin ta'u? Kanaaf cibcabaa namaas absoo namaas ol ka'ii namaas gadi ka'ii namaas hin dhageenyen maaluma godhaa tureen fiigaadhuma ture. Dhumarra immoo bitan laalin mirgan laalin akka gaarii magaalaa keessaa Yesuusin isa jalqabee amantii kee fiixaan baasuu laalaa fiigi. Immoo tagaafa sana hin dabarta gaafa sana hin ceeta gaafa sana. Hallelujah! Consider the story of the victorious frog. Once there was a competition between many frogs, and the frog made the match, and on an interview he was deaf. So let me summarize. Gaddeebiyaa xiqqaa waan gadaanaa irraa jalqabuun amala Waaqayyooti. It is God's Gaddeebiyaan garuu dhuma gaddeebiyaachuu miti. Xinnaan dhuma xinnaachuu miti. Jalqabni fokkisaan dhuma fokkisaachuu miti. Ati jabaattee tirarraatee duukaa buunaan dhumni kee baay'ee guddaa taaya. It is God's nature to rise from something small. Don't misacknowledge your small beginning. Once you diligently steadfast to what you began, it shall be so great. Waan sinittim. Let me tell you this. Moraaliin keessan kan kufe, kan moraaliin kassartan, kan abdii dhabdan, kan jireenya gattan, kan aamileen kufe. Ani godoo daawwiti ishee kufte nan kaasa akkuma jedhu. Aamilee keessan kufe, abdii keessan kufe nan kaasa dhiiga olichaatiin. As the Bible says, I will rise up. Sitti yeroon darba malee Waaqayyotti yeroon hin darbu nan kaasa dhiiga olichaatiin. That was fallen. If you have been suffering from moral crisis, I lift up that your fallen moral life by the power in the blood of the Lamb. Maatii xinnaa fuudhee macca guddaa gochuun amala isaati. Isa gaddeebiyaa fuudhee gararraa gochuun amala isaati. Kanaaf jalqabni xumura miti. Abdii qabaadhu, mul'ata qabaadhu, moraaliin kee aka'u dura kee jira wanti haaraan. Sagalee dhageessan gooftaa Yesuus isiniif haa eebbisu. Mee kana booda jara harka mirgaa ol fudhaate. Aamileen nabuu, abdiin nabuu, mul'ata nan qabaadhaa, humna koo nan jabeessa, ololan naga'u, fuulduratti nan tarkaanfadhaa, lafa yaada nan kaa jedha iyyaati. Iyya fooricaa galata fidaa gooftaaf. Yaa Raboo seenaa raba karadhiyaa. Wow! Small beginning doesn't mean it's small end. Harka mirgaa ol qaba. Arraan booda jajeera dhiiga olichaan ispiidii waldaa kun ittiin fiigaa jirtuun fiigaa. Fiigaa, 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 fiigaa. May you run ahead by the power in the name of Jesus Christ, joining the speed that is taking this church forward. Gooftaan dubbii dhageessan siniif haa eebbisu. May the Lord bless the word of God you have been listening. Thank you. Thank you.